habiibti aaraa mormi keessa irraa jitu nama ajaa'ibdi madaamin kunoo gara jirtu jala keenya jaalata rabbi har'as kunoo asuma jira istiidiyoo kottiin argama yeroo hundumaa saatii kana bakka kanaan jira uffatamee jiru dhufaa isa hojii eegan xumuree booddee akka isaan kana nyaatanii tasan jira jechuu maal seetan viidiyoo jechuuf karoora nan qaba garuu waan kana haasofii jiru ture yaada koo keessa ammas waan ta'e wayii dhagaa ayyuuti waan ta'e gurratti nagalee ammas mana kana keessa roommaa kana wanta dhagaa jiru wayii tokko isinitti himuufi garuu har'as akka malee har'ammoo shaashii kootu bareeda har'a sararaan haasawwan biraa haasawuufi maal seetani dhugaa rabbii dubbii dhugaati madaamiin kootu waggaa hamma kana wal faana jiraachaa turre keessatti guyyaa tokko maquma kooyyee siraatan na waamtee hojiin alatti hin beektu. Namni waliin ooluun bulu jiruuf jireenyi baatiif galli hundi isaa wal faana ta'e akkamiin maqaa irraanfata. Tonkolii fi shirri isheeti malee. Kaleessa wal argaadha namni maqaa namaan dagatu. Ganna maqaa kumaaf akkasitti na waamte si'ee isheen kuma isa kaleessa gochaa turteef sarara gochaa jirtu sanatu na ajaa'ibe malee kuma isheerraan qabu kan sarraatinyaa isheeti miti. Dura yeroo na waamtu. Yaa shusmech waan ente taariini akkasitti na waamte jechuudha. Baay'ee mana kana keessa kan hojjechaa jiru namicha sarraatinyoonni sadii taanee hojjenna kan dura ofii anaa sanna duuba duulli kun hundumtuu kan ta'aa ture anuma irratti jechuudha. Ana irratti ture har'a kana immoo maaltu ta'e seetame yeroo ammaa irra jirru kanatti wayii amma irra jirru kanatti nan galacee itti himeen ture. Nan galacee itti himee galtee deebitee of tanaan jettee akkasitti walii galee jira. Jee waraabessi barii deemu waraabessi qofaa deemu jenna akkasii walii galee jira okkee rakkoo miti. Egaa waggaa meeqan beektu mana keessa maaltu akka jiru hin baati hin galti makiinaa gurraacha tokko qabdee isheetiin dooraa oolte manas deebiti achi deebiti soofaa ho'isuuf nama gubuu rafuu ka'u nyaachuu bas kanuma. Wanti nama ajaa'ibu jaarsa akkasii namaaf haa kennu warri singiliin jaarsa akkasii isinitti haa qabu jedhee isin eebbisa amiincha abbaan manaa ishee abbaa nama gaarii nama baraate nama hubatu kan hojii qabullee suma beeksisa amma kana sarraatinyoota alaa mana keessa sadii alaa bankaalota baay'ee jira isaa wajjin isaanillee akkuma keenya kottiraata kan hundumaa walitti qabee kan jiraachisaa jiru isaa jechuudha. Isheen jirti wayiiti jiru isheen. Amma nan gala jennaan galtee deebitee uffattee okee akkasitti walii galle dura akkamittiin akka isheen na waamtu isinitti himee amma immoo maal jettee akka na waamtu yaa ummi yaa maama weelenti yaa ummaayya ummi habiibti nanaalaadhaami akkasumatti dhugaa rabbi na ajaa'ibti ishee immoo ishee miti jechaa duratti iddoo isheen ejjette otoo lukaan ejjette iddoo isheen ejjette duuba isheetoo namni biraan lukaan ejjete lafti sun nama guba. Lafti isheen ejjette sun otoo lukaan namni duuba ishee deemee faana isheen ejjete nama guba. Har'a garuu lafa kana taate lafti kun nama quuqaare kan nama quuqee waan baay'ee irra jiraatuun dhaabatu miti akkas taatee jirti. Namumaa fi garuu ishee nagaa qabdi. Guys warri isinitti hin baay'isu viidiyoon kanatti aanee ufu viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e qibaatiin kanaan dura hojjedhee jalqabee jiratti fayyadamasaa warri na wajjin chaalenjii dabalamuu barbaanna jettanii jirtanii yoo isin fayyadetti fayyadama baay'ee namatti tola. Hagi dhumaatti daawwachuu akkasuma yaada keessan hasaaba saayitii keessan koomentii irratti barreessuun viidiyoo laayik sheer gochuuti. Waliin turaa viidiyoo kanatti aanee jiru isiniin jechuufi mee isin akkam yeroo biraattis gaaffin isin gaafa wayii tokkoon qaba sarrattis deebinaa kennite dheerin abdii qaba. Akkasiin fiilmii waraabaa jirti wayita kanammoo mee na beekti itti ba'aadha beekti walla galbii keershaal. Akkuma isiniin jee chaalenjii haaraa jalqabeetiin jira qibaatii kana gaafa hojjedhu akkamittiin akkan qopheessee viidiyoo hojjedhee ture warri haaraa isaatan gadi buutanii ilaaluu dandeessu kun avokaadoo roosmerii fi oliiv oilii irraa kan hojjetame qibaatii baay'ee barbaachisaaf orgaanikii rifeensaaf faayidaa guddaa kan qabu rifeensa bakka miidhame yeroo gabaabaa keessatti wal'aanii bakka itti deebisuu kan danda'u akka jedhamtanii fi obsaan kan itti fayyadamtanii suutattanii chaalenjii kan gootanidha yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti sirriitti jijjiirama argitu.
Ani immoo guyyaa har'aa kana itti fayyadamuuf kunoo qopheeffachuutti jira jechuudha. Qibaaticha haala kanaatiin qulqulleessee qodaa akka kanaa keessa kaawwadheetiin jira. Har'a kana immoo irraa hiree qodaan itti fayyadamuu barbaadutti naqee rifeensa kootti dibachuuf hin jira jechuudha. Qibaatii baay'ee bareedaadha. Isinis hojjetachuu kan dandeessan kana namni kam hojjetachuu danda'a. Warri biyya keessa jirtanis warri ala jirtanis maaliif waan jiru wanti waan nama rakkisu miti, waan maallaqa guddaallee nama gaafatu miti. Saantimaan bittanii kan itti fayyadamuu dandeessan. Kunoo haala margaartan kanaan ani qodaa kanan qaba. Ishee kanatti naqadhee itti fayyadamuuf hin deema. Guyyaa irraa guyyaatti rifeensa koo miicu otoo miicin dura garuu oilii qopheessee lafaa qabaadhe kan akka kanatti kan inni hojjedhee qabu itti dibee daqiiqaa 30 kan 40 irra tursuutiin kan inni ofirraa miicu jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii isin gaafattanii oilii itti dibaa jirtu kan ofirraa miicamu akkam gosa kan jedhu viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachuu dhabuu keessantu gaaffii kan akka gaafattaniif isin saaxilan alatti wanta itti fayyadamu jalqabaa haga dhumaatti maaliif akka miicuu yeroo otoo miicin maal akkan godhu miicee boodas immoo maal akkan godhu dubbachaa jechuudha kanan viidiyoo hojjechaa jiru. Kanaafuu warri itti fayyadamuu barbaadan viidiyoo keessa waan jiru guutummaa guutuutti dhaggeeffachuudhaan achirraa kanaaf immoo kan gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate seera qabeessaan na gaafachuu dandeessu. Anis immoo isiniif jedhee osoo hin taane ofii kophaan itti fayyadamaa jiruuf kun immoo isiniif kan jedhuunis gubbaarratti kanan hojjedhu waan ta'eef namoonni isinii ta'e seera qabeessaanii akka hidhamtanitti kan itti fayyadamtan yoo ta'e wantichi wanta baay'ee bareedaa fi faayidaa qabu. Qibaatichi baay'ee namatti tola. Fooliin isaallee naman dabbaru rifeensaaf immoo kana dhiyeessinitti immoo hin danda'u isa qammasiitu biiga. Warri hin qammasiin immoo isa yaala mokkoraatii ilaalaa isiniin jechuu fi kun biyya keessa illee jira. Roosmeriin biyya keessa jira. Avokaadoon biyya keessa jira. Akkasumallee oliiv oiliin irra caalaatti immoo ammas gaaffiin keessan kanis yeroo baay'ee irra deddeebiitiin na gaafattanii zayituunii kan nyaataati immoo eeyyiin kanuma nyaataatiin nyaatamallee waan baay'ee fayyadaa jechuudha. Keessattuu ijoollee mana madaamii keessa jirtan hin jiru taanaan yookaan immoo madaamiin keessa kanarratti kan isin mormituu keessaniin kennitu taanaan bitachuu dandeessu. Gatiin isaa baay'ee salphaadha. Gimaash liitirillee yoo bitattan yeroo dheeraa isin ga'a. Liitirillee yoo bitattan yeroo baay'ee isin ga'a jechuudha. Mursiisaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti malee baay'ateef miti. Wanti hundumtiyyuu baay'ateef otoo hin taane seera qabeessaanii masmara yookaan laayinii isaa eegdanii kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e isa kanadha faayidaan malee baay'atii yookaan immoo qibaatii baay'istanii akka bishaanitti rifeensa keessanitti gadhangalaastanii fi rifeensi dheerataa yookaan bakki yaaddanitti argamaa jechuu miti. Biqiltuun tokko gaafa kunuunfamu bishaan hammaa olitti yookaan immoo isaa amma biqiltuu sanaa olitti baay'atee kan itti nam'u yoo ta'e biqiltuun sun firii gaarii akka kennuuf otoo hin taane akka jibaduu fi akka gogu innumti irra jiru yoo akka harca'uu fi gochaa jira jechuudha namni sun. Rifeensi illee akkasuma inni guddaan yeroo itti rifeensa keef kennitu tiriitimentii ati gootuu fi wanta itti fayyadamtu seera qabeessaan itti fayyadamuu dhabuu keeti malee kan rifeensa dheeressu waanuma qibaatiitti baay'istee miti jechuudha. Kanaafuu akkuma argaa jirtanii halaanii seera qabeessaanii yeroo itti dibatanii masaajii gochuun walirraa hirtanii guutummaa guutuutti faayidaan qibaatii kana keessa jiru gara rifeensaatti darbee hojii akka hojjetu yookaan immoo akka fayyadu kan gochuu dandeessan akkasii walirraa hiruudhaan jalqaba haga xumura isaatti masaajii gochuutiin itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii jechuudha. Viidiyoo nan hojjedhu keessatti akkasuma gaaffii isinitti uuma jedhee ijaadu maaliif wanti hundumtuu filafiitii keessan waan ta'eef isin immoo itti fayyadamuu fedhii qabdu isaanii baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa yaalaa ilaala. Inni kan biraa wanti isiniin jedhu yoo jiraate irra caalaa gaaffiin akkasii kan natti baay'atu karaa tiktookii shoortii viidiyoon achirratti hojjedhu baay'een keessan jechuudha. Baay'een keessan faamilii warri karaa tiktookii gaaffii gaafatanii yeroon ilaalu kan koomentii isaanii yeroon ilaalu wanta argitan hundumaa wanta miidiyaa irratti fakkeenyaaf asii gaaffii na gaafattanii kun maa'inni maalitti fayyadamaa artattanii na gaafattan akkasuma immoo darbitanii miidiyaa nama biraa argitu achirraatti immoo waama rifeensaatu argama sanatti darbitu jechuudha. Inni kun adeemsa keessa miidhaa eenyummaa keessan ilaallee saantifa keessan illee karaa miidhaan isin miidhaa jechuudha. Faashinii irratti intina gahee qaba jedhee kan yaanni akka kootti kan beeku fakkan hubadheetti irrattis akkan beekutti rifeensa faashinii hordofsiisuun rifeensa miidhuudha malee faayidaa hin qabu. Isinii galee rifeensa keessaniif kan isinii ta'u bicha qibaatii isiniif ta'u adda baastanii beektan jennaan gahaadha isumatu. Guyyaatti yerootti har'a tokko kana dubbataa borummoo tokko sana dubbataa sana hundumaa kan hordoftanii manatti gurrattanii naqattanii yoo ta'e innumti mataansaa achi keessa rifeensa keessan irratti walga'ee rifeensi keessan akka gubaatu akka ciccituu fi iddootii badu nama dabbaru taasisuutti deema malee waan tokko faayidaa hin qabu. Qibaatii jijjiiruun faayidaa hin qabu. Dursitanii jalqaba irratti wanti beekamuu qabu qibaatii rifeensaaf ta'u adda baasanii beeku. Erga beekamee booddee sanumatti fayyadamuudha yeroo baay'ee ta'eera taanaan hin barbaachisu.
Kuni caammaa miti, faashinii wayyaa miti. Cinqiin qabachuudha normaalii. Akkasittiin of eeggannooti erga waan isiniif adda baastanii itti fayyadamtanii booda sanumatti deddeebitanii fayyadamuu qabdu malee guyyaatii gara guyyaatti jijjiirtu taanaan kamta akka miidhuuf kamta akka fayyadaa jiru adda baasuun nama rakkisa. Ani yeroo hundumaa akkuma isiniin jedhu qibaatii gosa tokko bichaa kana fayyadamu. Qibaatii gosa immoo isin beektanii warri beektan. Amma kana xumureetii jira. Qibaatiitti dibee kun haala kanaan masaajii godhee baay'ee lallaafee jira. Haala kanaatiin akkasitti masaajii godhee kaa'uuf deemaa jechuudha. Yookaan immoo daqiiqaa 30-40 tursuuf hin deemaa jira. Garuu sa'aatii lamayyuu turee dhedheetii yaada maaliif hojiin deemee waan ta'eef inni ilaalle sa'aatii dheeraaf irra turseera. Haala kanaan erga qibaatii guutummaa guutuutti itti dibee masaajii godhee booda akkuma kana fakkaata dhumni isaa. Akkasumallee gaaffii isin gaafatta waa'ee iskaalaa kireemirraa haga xumuraatti viidiyoo kana wajjin kan turtan yoo ta'e isallee isinii ibsuuf hin deemaa jechuudha. Viidiyoo laayikii gochuu baay'ee dagattuu ta'ee I don't know hin jiru laayikii irratti yaadni keessan hin jiru. Kun akkas ta'ee jira. Amma kana akkuma yeroo hundaa isiniin jedhu akkasitti kamaasa kaa'uun hin ulfaata isiniin jedheera. Bakka afuritti reetiin jira. Bakka afuritti ree amma feestaaleettiinidha. Feestaaleettii irra keessatti shaashii diddi godheetii asa booda hojiin deemaa jechuudha. Isin immoo yeroo keessan akka isin mijateetti ilaaltanii wayi galgala wayi guyyaa wayi yeroo jarri keessan manaan jirre yeroo akkasitti fayyadamuu dandeessu. Ani yeroo naa mijateetti kanan rifeensa qoqqoosaa isaa dhaquyyuu malee hojiirra hin jira. Jarri mana jiru na waamu maal jedhu taanaan kanarratti baay'ee na rakkisa. Kunoo akkuma isinitti mul'achaa jiru erganii feestaaleetti dheeboo dammoo shaashii kanattiinidha. Waan tokko ijoolleen tokko immoo gaafa isin gaafattanii zayitiin kun nama hoqqoo namatti naqaan nama hoosisan nama guba obsa namaan kennuu jettanii as gubbaarratti wanti isiniin jiru hin ho'istan taanaan zayitii yookiin ooyilii kana abiddarratti ho'istanitti fayyadamtan taanaan nama nyaata zayitichi baay'ee hooqi namaan ja'a. Dura akkasittiin argeen ture garuu amma kanammoo ani ho'isee waan itti fayyadamuuf zayitii kamuu gaafa itti fayyadamtan ho'istanitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Amma kana sa'aatii 2 ta'uu 3 ta'uu ayidoonnoo akkuma isiniin jee hojiirra turee dhufe. Hojiirra turee dhufe kunuunanii keechuu amma kana maal gochuuf hin deemaa miicuuf hin deemaa. Haala kanaatiin uffata sanaa dhiyaa isiniin fudhattanii cinqamtuu dhibban jiraattanii gaayis kostoriin ciinaa uffataa figig. Eenyuuf jiraattu dhibban jiraattanii. Kun haala kanaan hiikee filuu miti soorii. Kun akka kanaatti ammas xiqqoo masaajii fi amma isatti argamaa shinti beetii keessa maal gochuuf miicuuf. Bakki kanatti seeraan na hordofaa please. Bakka kanatti baay'ee isin barbaachisa baay'ee isin fayyada. As kanatti waa'ee iskaalaa kireemii ilaallee hedduun keessan na gaafattanii turtanii iskaalaa kireemiin bakka lamaaf fayyada. Living conditionerii fi living conditionerii fi conditioneriin garaagarummaa qaba. Akkamitti ammas aga xumuraatti na hordofaa. Kun akkuma argaa jirtanii yeroo viidiyoo hojjedhu sagalee waraabee ture garuu sagaleen kun dhaga'amu. Kanaaf irratti waraabaa jira. Kun shaamboo qullubbii adiirraa hojjetame batiika. Shaamboon kun 3 yoo barbaadan qibaatii qaba, shaamboo qaba, kondiishinarii qaba. Ekstiraa yookiin tirfii gootanii bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu qibaatii fi shaamboo isaan qaba. Isinis immoo akkasii ta'etti itti fayyadamuu dandeessu. Qibaatii fi kondiishinarii shaamboo isaa bittanii gosa tokko godhachuun itti fayyadamuu dandeessu. Wantichi baay'ee gaariidha. Inni kun immoo iskaalaa kireemiidha. Iskaalaa kireemii kanarratti baay'isee isin ibsuu kan hin barbaadu living conditioneriidha. Kuni maal godhaa warri jettanii rifeensa baay'ee lallaafisa akkan buqqaanee kan caccabnee kan filamuu didu wantoota akkasii kan ittisuu fi akkasumallee dheerina isaa saffisaan akka dabaluuf kan gargaaru jechuudha. Kireemiin kun baay'ee bareedaa filatama namoota hedduu biratti kan jaallatame keemikaalota garaagaraarraa firii yookiin nasaa kan ta'e jechuudha. Ani immoo har'a kondiishinarii isaatti fayyadamuun barbaade. Kanaan dura yeroo itti fayyadamu erga miicee booda dhumarratti ittiin farrasaan ture. Har'a kana immoo kondiishinarii itti fayyadamuu barbaade. Inni immoo akkamii jechuun keessan oolu ammas na wajjin jirtu yoo ta'e isa kanallee seera qabeessaan isinii ibsa. Kun amma kana akkuma argaa jirtanii miicuutti hin jira jechuudha. Haala kanaan miicuu qabdu malee rifeensa keessan akka dheeraa gadi gombifamtanii far gootanii kan miicanii yoo ta'e inni sun baay'ee rifeensa miidha. Yeroo filtaanirra rifeensi buqqaa ciccituu walxaxaa deema waan ta'eef baay'ee rakkisaadha. Of eeggannootiin miiccachuu qabdu.
bishaan keessatti illee filuu qabdu. Viidiyoo laaltanii hubachuu dandeessu baay'ee. Amma kan erga shaambootiin miicee qulqulleessee dhuma macarrashaa irratti wanti godhuuf deemu kun iskaalaa kireemii kana. Kireemii kana irratti fayyadamtan harkaan hin tuqina maaliif qilleensa galee yookaan harkaan gadi seennaan qodaan isa baay'ee guddaa waan ta'eef wanta dafee dhumu miti. Yeroo harkaan gadi seentanii xuxxan ta'e immoo isa turuu hin danda'u jechuudha tabalasha. Kanaafuu umurii isaa dheereffachuuf yookaan immoo akka turuu yoo barbaadan maankaatiin baafachuu yookaan immoo qadaaddi isaa irratti irraa qannastanii itti dibattu. Malee harkaan gadi seenina qilleensaan galchiina of eeggannoon itti fayyadama. Amma kana kunoo kireemii sanatti dibee booda iskaalaa kireemiitti dibee kunoo argitanii haala kanaan lallaafisaa jechuudha. Kana jechuun kireemiin kan marga miicamee booda kan itti dibamu kondiishineriidha. Kondiishineriin isa akkasiiti. Amma kana akkasittiin itti dibee erga masaajii godhee xumuree haala kanaan irraa miicachuudha irratti dhiisu irraa miica. Inni irratti dhiifamu liiving kondiishinerii. Liiving jechuun irratti dhiisu jechuudha. Dhiisu otoo miicin itti dibdanii irratti dhiistu. Ani garuu kondiishineriin immoo erga rifeensa miicamee booda itti dibanii ofirraa miicuu jechuudha. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaataa. Viidiyoo kana akka xumuraatti daawwachuun akkasumallee gaaffii dabalataa qabaattan koomentii irratti naaf kaa'uutiin ni eegaa. Please like godha. Viidiyoo xuxxanii gadi darbiin akka xumuraatti ilaalaa isin fayyada. Isinis immoo waan beektan irraa yaada naaf qabdan yoo jiraate naaf barreessaa isiniin jechaa bakka jirtanitti fayyaaf nagaan nabiina. Viidiyoon koo dhumni isaa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan xumuriitiin jira. Amma kana sanabbatuu fi aga dhumaa maqibaatii maalee dhutti immoo viidiyoon natti dheerata waan ta'eef nan ba'a. Kunoo isa kana jechuudha iskaalaa kireeminii baay'ee bareedaadha. Bitaatii itti fayyadamaa mokoraa isiniin jaa. Baay'ee.